السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين دبره جتشونس فبراير جا بركم لما في دي الدميسدي لفتي تركيا في سوريا كركرة حماسة تركا تربة تقا تربان صوتي ترت أكا موتمان تركيا همت كركرة خوني يرو لما أكا هماتي صوصي جالك برتي سدركا تربة تقا تربان سكندي جهات ميشان صوتي كركرة لما فا أمو سكندي أفرت ميشان يفتره خانا جتشون بدي نكولار بومبين إبشان فدو ملوتو لفسانتي مدته akka himamutti guutuu addunyaatti walakkaa jaarraatii as kirkira lafaa mudate keessaa kun kan rahamaati. Kirkirri lafaa kun jiddu galeessa kibba Turkiyee kutaa Qahramaanii fi kaaba Suuriyaa kutaa Halab sirriitti miidhee jira. Biyyoonni ollaa Turkiyee fi Suuriyaa jiran kanneen akka Iraaq, Giriik, Orduun, Lubnaan, Falasxiinii fi Masriin kirkirri kun isaan gahuu himan. Garuu biyyoota kanneenitti miidhaa guddoo fideen qabu. Kirkirri lafaa kun Feebruwaarii jaarraa kaasee biyyoota jiddu galeessa lafaa jiran irra deddeebiidhaan raasaa jira. Morookoo magnitiyuudii 4.3, Indoneeshiyaa immoo magnitiyuudii 6 kirkirri lafaa yeroo lama ol mudatee jira. Akka mootummaan Turkiyee ibsetti bariisaa isniina dabree kaasee haa xiqqaattu malee yeroo 2000 oliif lafti Turkiyee sossootee jirti. Hanga oduu tana qindeessinetti kirkira kanaan Turkiyee qofa keessaa namoota 31,643 oltu lubbuu dhabe. Suuriyaa keessaa ammoo namoota 4,600 oltu lubbuu dhabe. Walumaa galatti namoota 36,000 oltu kirkira kanaan lubbuun isaanii dabarte. Yaada akka kirkirri hamaan guyyaa duraa mudate sun sakandii 65 qofaaf ture. Sakandii muraasa kana keessatti magaalaan gurguddoon sun daaraa taate. Kiiloomeetira 500 ol irraa manneen diigamanii karaan dhodhoohee namni hedduun sun lubbuu dhabe. Mootummaan Turkiyee fi Suuriyaa yeroo ammaa gargaarsa biyyoota alaa simataa jiran. Osoo kirkirri kun daqiiqaa hanga kana ture hoo hafnaa dhiiroo hanga makka laafoo taane hubanna. Harka caalu balaan bifa kanaa sababa badii teenyaatiin dhufti dallansuudha. Mee seenaa ummata asiin dura boonee lafarraa badee kana halaallu. Qur'aana suuraa Fussilat aayata 15 irratti rabbiin guddaan akkana ja'a. Caad ammoo dachee keessatti haqaan ala boonanii namni humnaan nurra cimaa eenyu ja'an. Sarabbiin inni isaan uume sun dhugumatti humnaan isaanirra cimaa ta'uun garree keeyyattoota keenyaas mormitoota turan. Mallattoo qiyaamaa irraa kirkirri heddummaata jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kirkirri lafaa volkaanoo fi rakkoon hundi qormaataaf mu'minatti dhufti. Daraan rabbii keenyatti dhihaannee akka araarama gaafannuuf guyyaa qiyaamaa jabaasanis akka yaadannuuf nu mudatti. Gama kaanii yakka hojjetaa turan nurraa kuffistee nu xahaarti. Irratti haa obsinu. Rabbi irratti haa lakkaawwannu. Rabbi gargaarsifannee wal bira haa dhaabbannu. Akkasuma balaan gurguddoon tun warra badii dinnii nuuf dhufti. Gama rabbii deebi'anii akka if yaadataniif dallansuu rabbii jalaa humaa akka isaan baraaruu hin dandeenye barsiifti. Inuu isaaniif adaba warri cubbuu keessa oolee bulu asitti hadhaa harkee aakirattiis ibiddatti darbama. Walumaa galatti ilmi namaa hangam akka wallaalaa ta'e waan naannoo isaa jiru akka sirriitti hin hubatin waan rabbiin itti murteesse kana humnaa fi beekumsa isaatiin ofirraa deebisuu akka hin dandeenye barra. Ilmi namaa hangam sirna tolfatee qaroomus, hangam diinagdeen cimee oomishus, hangam beekumsaan fagaatee hawaa keessa cehus waan daqiiqaa takka booda isa qunnamu hin beeku. Rabbi warra isa beekee dhugaan isatti amanee milkaa'urraa nu haa.